Roozaan maaliif boochii? Roozaan maaliif boochii jechuudhaan hedduu akka bakka yeroo isin akkasitti boochuu viidiyoo martee akkasitti boochisan dhiiroo maal taatee gaafii namatti taa'achuu yeroo san keessatti maaliif haalli isin turte dhiiroo abbaa manaa siitiin walitti aarti immoo dhiiroo maal jechuun namni ni jiraame yaada addaa yaadu ture jechuudha. Anummaan yeroo laalutti dhiiroo maaluma taatee nama rifachiifte hedduu takka jechuudha. Haalli yeroo san isinitti miira sii ibsachaa turte hedduu haalli silaa yeroo san isin keessa turte hedduu takka nama rifachiisa hedduu takka akkasuma nama yaaqqisa jechuudha. Warra koomentiidhaatiin nama yuutuutu akkamitti dhiiroo maal taate dhiiroo akkamii abbaa manaa siitii wallabdi moo maal wanti jedhu gaafiin nama hedduutu ta'e akkasumatti bakka isin hedduu takka yeroo san keessatti hedduu takka gara laafeettiidha isin tuni yeroo dubbattu yeroo miirri si tuqamellee mimmaan qabachuu hin dandeessu bakka hedduu takka ani yeroo isin ilaalutti akkasuma hedduu takka bakka nama gara laafeessa tokko nama akkam hedduu nama gara laafuu natti fakkaatti nama yoo tuqanillee bakka anuma boohu miirisaa bakka to'achuu dadhabeetuma nama bohu tokko natti fakkaatti si yeroo maal laalu haalummaan situ akkas ture ammaan tan rakkinni si mudate namaatu bakka jecha akka jecha malee jeeni jecha silaa isin fudhachuu hin dandeenye gartee kan silaa isin waan san firratti hin beekne namni jechuudhaan sanirratti bakka hedduu tokko isinis aartee itti dhagahameetuma akkasitti boochee jechuudha. Ani dhiiroo waan kana hin qabu namni kamitti waan kana naan ja'a waan hin qabne namni irra ka'ee kanaafuu jetteeti boochii jechuudha. Namaaf kanumaan miira sii tuqee haalli siidaa hedduu tokko namatti himattu sin qabdu saahiballee hin qabu yeroo sanitti illee viidiyoo san keessatti akka dubbattetti saahiban qabu wallaahi hedduu akkaan dhiphadheetti maaliif namni takka yeroo nufi saahiba hin qabne waan takka miira isaa kana ibsachuudhaaf akka kataa keessa baran akka kanaa keessaan jira jee hedduu tokko dhiphata maaliif hedduu tokko rakkataasi gaafa nama tokko gaafa hiriyaa qabdu nama waliin jiraattu itti himtaa jechuudha rakkina keessan itti himta akkanaaf kana keessaan jiraatteen yeroo itti miira kee ibsattu bakka isaanis jajjabeessuu malanis kan namni si bira jiru kun sirraa si wajji haasee wanni kunis tana tunis tana fakkeenyaaf namni ka'ee waa siin ja'a kuni kanaaf kana je'ee kanaaf wanti kanarra laalanii maaliif waan je'ee sila namni si kanatti miira si dhagahame kana sirraa tasgabbeessa ture namni yoo sin bira jiraate yeroo nifi namni kan nama bira hin jiraate namni hedduu tokko dhibbata namni hedduu tokko yaaddee bakka sammuu isaa hanga bakka if miidhu tokko irraa gahaa jechuudha. Gaafa isin isa rakkinootoo silaa isin waan isii dhukkubsa keessoo isii dhukkubsa bakka jechoota namni jeeni haala malee isii dhukkubsan miidiyaa irra bahuudhaan firraa boocheetuma bakka miira siisan ibsattee jechuudha. Kun kophaan jiraate yeroo san keessatti isin yeroo dubbattuu viidiyoo san keessatti viidiyoo ammaan duraa san irratti kophaadhaan gira ani namumaa waatti madduun dhabee wallaahi silaa isinii fi nama waan kana jettee yeroo sanitti akkasitti hin taanee fi hin himne haala san keessa turte jechuudha. Maaliif wama hundaafuu ni dabarti takkallee wanni rakkina fedhaa haa ta'u wama fedhee ni dabara akkanatti hin hafu kanaafuu atis jajjabaachuutu sirraa eeggama ganumaaf illee hin boohin maaliif ammallee wallaa jecha yeroo yaadadhettee viidiyoo ammaa kana keessatti illee hedduu tokko akkasuma maalillee buufti jechi silaa namni je'an jechi san jecha isin firratti fudhanne tarii jecha akka malee ulfaatu jecha akka malee isin silaa fudhachuu hin dandeenye gartee fakkeenyaaf dubartiin jechoota namni joon kanarra silaa duute yookiin silaa tumamtee dhawamtee irra filatti malee jechaan tuquu waan hin barbaanneef natti fakkaata miirrisii akkasitti to'achuu dadhabdee haala san keessatti akkasi bo'aa turte hundaafuu atis boochee ifillee miidhinii ganaafillee jajjabachuutu irraa eeggama akkuma fedhe taatu wanni fedhe ni dabarti wanni takka illee tan dabarin jettu fakkeenyaaf alhamdulillah jettee galata rabbii kee galchuu atillee galchaati jirta alhamdulillah jetteetuma galata rabbii galchuu qabdaa jechuu ganaallee akkasumatti jabaadhu silaa hojjechi namni siin juus waan ati hin qabne namni siin juus diiluma sirraa xiqqeessa malee wanni silaa wanti takka illee sirraa hidhatu hin jirtu waan keessaafuu yakkoorra sana qanii miidhaa sirra yaaduudhaaf yoo ta'e malee wanni kanaa kunis rabbiin gaa sirra haa qabu nama silaayisti sirra yaadee waan ati hin qabneen si yakkee
badii ati hin qabne keessa galchuus illee rabbiin sirraa qabuun sin jaa maaliif wanni namni cubbuu akka namarra kaayee kan taane nama miidhaa waan ati hin qabne faa sin jechuudhaan hedduu tokko namni miidhaa sirra yaaduu danda'a kanaafuu ati rabbiin sirraa qabuun sin jaa nama akkasiitiisi saahiba akkasii akkasumatti rabbiilleen sirraa qabuun nageessitti haa ta'u jajjabaadhu abshiir silaa wanni fedhe takkallee namni wanni namaan juus abbaan fedhe waan fedhe dubbatu wanni san umaa sin gootu wanti abbaan barbaade akka fedhe haasa'u irra kanaatti gurroon kanneenii fi jabaadhuun sin jaa qabeenyaa fi hordoftoota keenyaa viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.